Korbiran awan nu am sas mana silti dabar fadda nui ijolle asat kalle ada kenyas afan kenyas barsisu kamne wan karate yero hunda ijolle kenyas barsisu da siyasa kenyas barsisu da rakko ummat oromo kese jirus barsisu da yero hunda akara tolitti kumne oli korich yero hunda mo devine wan oromo marbachi surati akka onar ginu abdin kawa galatoma kanata seonni nan jechu barbadu jawar baganagan uste ira deves amalle baganagan uste umman oromo le baga gammadani jada yanni ki kanata se na wani oromo kuni alkani guyas nama tekisus, nama rafisusi, nama arsa. Karena mana hira lewat jurut kasma korek kesat awannya, hiriras bane, mana kesat kenye, ara, ganja. Wani orang awar sakawa jecha, baye ipacha ture, ga impung kuni mau jawaras nubaye ga macun arganera. Wani siasa Okan orang rumah saat mana henati akan ubah amalle abdi kamna ni kada nasi yomi luberan abbanna am sekolah mata ijollen jaratu dan abde barate degree shi iskrito shi la makode posara tiganterti kuni biya jaga bisa biasa amma me kutuan takata embegle namni barate Podi ojekun dan jenya oromuma satin duanira man hidati bayra sharamaira kana undanu mabegnes inuma egenes jawari mo oromo faris jede adunya tinu bukise baye gamanda yobi le timon amma mo ni rufe Ethiopia subana aja nasabe bodara Ethiopia ya state guta darun je Kuni Ethiopia jalur nyate, Ethiopia juga jalur maksudnya, Ethiopia nama berada fude bosan tidak hunda, akam itu sih sumpina me, dugaan kayaknya pada akam itu sih sumpina, beka kayaknya demne akam itu sih sumpina, kalesa jawab, kilashi male, mesha male. Warra wayane kan ogadi dami torba ummata kenya daras dasan biya shit galche pipi bilisabas ummata oromo sonta haramo akamiti Ethiopia subban jada warra sandenia wa ambari galatti kabajana shuferi nalayat galajira shuferi sana kana debisa jana ammas ummatu oromo ajjesu mutdeya kamson kenya bara kuma lama kuda sadde talafame dinar kagale Iga umat oromo balle sera, kero hatu balle sera. Agami tidak nasi supina, masih supinu, isupinu, juga ada supinu. Gavin, gavat bayar. Yani dia bayar garu tu pada itu, wan bayar garasi agak saja. Adi sini mabekta, wari beka oromo, yang kasih update net, erga ofis sini kandidat, erga jalan sini kandidat. Dan lagi saya juga yang sini, umatnya kumiskinan. Adalah kita tahu umatnya. Ini yakin bahwa jauh tayiko. Di Radio Jashi, Johargar, oleh sos kijaga teganan cakalo. Live እንደዚህ ሳይሆን ያው ከሬዲዮ ጀርባ ብዙ ጊዜ ተገናኝተናል። ሬዲዮ ዳሽም ቤቱ ነበረ እዚህ ደረጃ ላይ ከመድረሱ በፊት የኔ ጥያቄ ምንድነው? በመጀመሪያ እዚህ በማየት በጣም ከፍተኛ የሆነ ደስታ ይሰማኛል። ኩራት ነው የሚሰማኝ። ስሜ መሐመድ እባላለሁ። አምስተርዳም ነው የምኖረው። ጆሃር አሁን ይዘው የከመጣ መንገድ ወይም ደግሞ ይሄ የሰላም መንገድ አሁን አይደለም የጀመረው። እኔ እንደሚረዳኝ ከዚህ በፊትም በዚህ መንገድ
ብዙ እንቅስቃሴዎችን ታደርግ ነበር። ከብዙ ህብረተሰቦች ተቀባይነት ያለው ነበር፣ የማይቀበሉት ነበር። አሁን በዚህ ሰዓት አንተ ለእስር ቤትም ያስገባህ የያዝከው የመሳሪያ አይነት የለም፣ ወይም ደግሞ በኃይል የፈለኩት ነገር አደርጋለሁ የምትለው ነገር አልነበረም። ለእስር ዳርጓል። እስር ቤት ተዳርጋሃል። የሰላም እንቅስቃሴ በማድረግህ እስር ቤት ውስጥ ገብተህ ያገኘውን ነገር አይተህ ነው። አሁን ምን አስተማማኝ ነገር አግኝተህ ነው እንደገና በዚህ የሰላም ጉዞ ለማካሄድ የሞከርከው? ሌላው ምንድነው? ከአንተ በፊትም የሰላም ጉዞ ያካሄዱ ሰዎች አርቲስቶች ሳይቀሩ እስር ቤት ገብተዋል። እስር ቤትም ባይገቡ ከስራቸው እንዲፈናቀሉ ተደርገዋል። አንዱ ምሳሌ ሊሆን የሚችለው ዲጂታ ጌና የሚባለው አርቲስት ስለ ሰላም ስለሰበከ በሀገሪቱ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ችግር ነው የገጠመው። አንተ አሁን ምን አስተማማኝ ነገር አጋጥሞ ነው ለዚህ ጉዞ እንደገና ለመጀመር ያቀድከው ወይም የፈለግከው? አመሰግናለሁ። kana jala deebifnu yookaan gootaratti jedheen irratti qabyetta galatooma kana ka barbaachisu Oromoo dhagaa gaafimmaan Oromoo iccitii ta'uu qabdu jirtu wanta akka wanni dho'isuu qabdu jiru waan barbaadan hoggana keessan gaafachuu waan isinitti himan ka barbaadan fudhachuu kan barbaadne fudhachuu dhabu mirga keessan ka qabsoofnes karaa beenu karaa dandeenyu isin hogganuudhaaf malee karaa beenu karaa barbaadnu qofarra deema abbaan sanirraa maqee diinati jechuun sun abbaa irrummaati. Abbaan irrummaa Itoophiyaa bakka isiin irraan geesse agartanii jechuudha. Kanaaf yoo xiqqaate waltajjii an jiru irratti waan barbaadan dubbadhaa. Ana qofatti miti hedduu dhaggeeffataa galatooma irraa hin gammachuu qaba jechuudha. Gaabii wareegamtoota irraa kaasee gumaa isaanii aarsaa isaanii akkamitti baaftan kan jedhu kaleessa modeen gadda baay'eetiin ture. Namni keenya guyya guyyarraan akka shunkurtaatti kitifamurraa akka ka'e tokko boochee osoo hin gahin gubbaan waan dhumuuf ka eenyuutiin boo'ee ka eenyuutiin taaziyaa taa'ee ta'e eenyuutiin dhiisaan saba keenya rakkee jiru. Warri dhiyoo biyya dhaytan keessattuu gara Oromiyaatti, jiddu galeessa Oromiyaatti, kibba Oromiyaatti dhumaatiin gahu waan jechaan ibsamu miti. Sooshaal miidiyaa irratti illee nan arga. Waa'ee ajjeefamuu obboleessa kiyya Haacaaluu Hundeessaa maan dubbanne jedha. Gaafii sirriiti. Deebiin ani qabu dhugaa isaa jechaan deebisuu nama hin danda'an. Gochaan malee. Gocha san godhuudhaaf garuu har'aan bakka san hin jiru. Bakka gochaan dhiiga isaa baasu dhugaa isaa galchu hin jiru. Jechaan waan bu'aa hin buufne dubbadhee boru waan hin gochaan fiduu danda'urraa of sakaaluu hin barbaadu. Tarmatti naa buufa. Garuu waadaan waadaan. Nullee yoo dhiibne dhugaan gurbaa sanii dhugaan obboleeyyan keenya nu biraa dhumanii hirriba namatti hin dhiiftu. Inuma baati. Inuma baati. Ka gaafiin bal'aan ka'ee dhufe haala amma an dubbadhe irraa mootummaa jalatti siree qabuu barbaadaa gumbii jalaan lootee qoybuu barbaadaa ka jettan tokkoffaa
Waa'ee otobusaan dubbatan sirriitti dhaggeeffadhaa jiran. Osoo akka haalooti akka uummata keenya bal'aallee na miidhuu baattu mootummaan duraan oomiidha. Otobusii sun garuu ummata biyya keenya hunda Oromoo dabalateetu yaabbatee deemaa jira. Akka aaraniin akka xiiqeeffataniin deemne jennaan otobisiin sun nu hunda fudhatee qilleensee sirriitti na dhaggeeffadha. Boru jiraachuu dhabuu hin danda'a. Garuu sirriitti dhaggeeffadha. Haalli nuti biyyi sun keessa itti jirtu ta durii miti. Gaafa Haayile Sillaasee irratti qabsoofnu sirnicha kuffifne ummatni keenya garuu itti fufuu danda'a. Gaafni darbuu irratti kuffifnu Mangistuu qaarsine itti fufuu dandeenya. Gaafa Ihaadeen rakkoo guddaa keessa ture. Doi isaan goone waan hojjennu irratti haasaa turre. Isin dura taa'eetiin sirna Ihaadeen kana diina rijiim cheenji finna jennee yoo kadeemnu taate wal waraansa sibil waar hamaa keessa seenna. Kun immoo waan Oromoon qabsaa'e bilisummaa, misooma, eenyummaa isaa guddisuu san gaagama keessa buusa. Hubadhaa akka qabsoofnu diina guddisuu qofaaf miti. Diinni gubuudha. It's a temporary roadblock. Ka qabsoofnu sirna tokko erga buqqaafne booda sirna nuuf ta'u. Sirna eenyummaan keenya qoorsu. Sirna lafee qabdu wal'aan. Sirna dhugaa uummata keenyaa galchu gadi ijaaruudhaaf. Mataa jirutti sabbata maranya. 2018 I take responsibility. Hin wakkadhu. 2018 qabsoo sanis geggeesse hoogganee mootummaa jaru wajjinis tadaraaddaree opiniyoon akka itti fuftu ka godhe ana. I did it. Osoon bolola aangoo qabaadhe. Osoon akka itti sirni wayyaanee qeerroo keenya godheen miiraan oofame sirna sanin daaraa godhee aangoo qabachuudhaaf deema ture. San gochuun garuu ummata keenya gaagama hamaa keessa galcha. Maaliif? Walaa yaadachiifnu maa daganna. 2017 wanni yeroo kan murtii kan murteessitu. In fact 2016 kaafnee waan kana murteessitu. 2015 duuba hin deebise. Yeroo dura Ameerikaa dhaqee pappar tokko barreesseetiin hayyoota Oromoo dhiyeesse. 2020tti 2020 sirna yaade kuffisuu qabna jenna. Kana waxaxee opiniyoon erginaan jaan. Kuma akkamitti ama 15 sirna yaade jala jira. Gumaa isaanii aarsaa isaanii akkamitti baaftan kan jedhu kaleessa modeen gadda baadiyyatiin ture. Namni keenya guyyaa guyyaarraan akka shunkurtaatti fixifamurraa akka ka'e tokko boochee osoo hin gahin gubbaan waan dhumuuf ka eenyuutiin boo'ee ka eenyuutiin taaziyaa taa'ee ta eenyuutiin dhiisaan saba keenya rakkee jiru. Warri dhiyoo biyya dhaytan keessattuu gara Oromiyaatti jiddu galeessa Oromiyaatti kibba Oromiyaatti dhumaatiin gahu waan jechaan ibsamu miti. Social media irratti illee nan arga. Waa'ee ajjeefamuu obboleessa kiyya Haacaaluu Hundeessaa maan dubbanne jedha. Gaafii sirriiti. Deebiin ani qabu dhugaa isaa jechaan deebisuu hin danda'amu. Gochaan malee. Gocha san godhuudhaaf garuu har'aan bakka san hin jiru. Bakka gochaan dhiiga isaa baasu dhugaa isaa galchu hin jiru. Jechaan waan bu'aa hin buufne dubbadhee boru waan hin gochaan fiduu danda'urraa of sakaaluu hin barbaadu. Tarmatti naa buufa. Garuu waadaan waadaan. Nullee yoo dhiifne
dhugaan gurbaasanii dhugaan obboleeyyan keenya nu biraa dhumanii hirriba namatti hin dhiiftu. Inuma baati. Gaafiin bal'aan ka'ee dhufee haala amma an dubbadhe irraa mootummaa jalatti siree qabuu barbaadaa, gumbii jalaan lootee qoybuu barbaadaa ka jettan. Tokkoffaa waa'ee otobusaan dubbadhe sirriitti dhaggeeffadhaa jiran. Osoo akka haalooti akka ummata keenya bal'aallee namii dhubaattu mootummaan duraan uumiidha. Otobusii sun garuu ummata biyya keenya hunda Oromoo dabalateetu yaabbatee deemaa jira. Akka aaraniin akka xiiqeeffataniin deemna jennaan otobisiin sun nu hunda fudhatee qilleensee sirriitti na dhaggeeffadha. Boru jiraachuu dhabuu hin danda'a. Garuu sirriitti dhaggeeffadha. Haalli nuti biyyi sun keessa itti jirtu ta durii miti. Gaafa Haayile Sillaasee irratti qabsoofnu sirnicha kuffifne ummatni keenya garuu itti fufuu danda'a. Gaafni darbuu irratti kuffifnu Mangistuu qaarsine itti fufuu dandeenya. Gaafa Ihaadeen rakkoo guddaa keessa ture. Doo isaan hin goone waan hojjennu irratti haasaa turre. Isin dura taa'eetiin sirna Ihaadeen kana diina rijiim cheenji finna jennee yoo kadeemnu taate wal waraansa sibil waar hamaa keessa seenna. Kun immoo waan Oromoon qabsaa'e bilisummaa, misooma, eenyummaa isaa guddisuu san gaagama keessa buusa. Hubadhaa akka qabsoofnu diina guddisuu qofaaf miti. Diinni gubuudha. It's a temporary road block. Ka qabsoofnu sirna tokko erga buqqaafne booda sirna nuuf ta'u. Sirna eenyummaan keenya qoorsu. Sirna lafee qabdu wal'aan. Sirna dhugaa ummata keenyaa galchu gadi ijaaruudhaaf. Mataa jirutti sabbata maranya. 2018 I take responsibility. Hin wakkadhu. 2018 qabsoo sanis geggeesse hoogganee mootummaa jaru wajjinis tadaraaddaree opiniyoon akka itti fuftu ka godhe ana. I did it. Osoon bolola aangoo qabaadhe. Osoon akka itti sirni wayyaanee qeerroo keenya godheen miiraan oofame sirna sanin daaraa godhee aangoo qabachuudhaaf deema ture. San gochuun garuu ummata keenya gaagaama hamaa keessa galcha.